Rekordiin fiigicha meetira 5,000 atleet Madiinaa Isaatiin galmaa'ee ture raggaa'eera. Atleetiksiin addunyaa fiigicha meetira 5,000 dubartoota umurii 20 gadiitiin reekordii atleet Itoophiyaa Madiinaa Isaa galmeessifte mirkaneesseefi. Madiinaan baatii fulbaanaa darbee Beeljiyeem Biraaselsittiin dorgommii fiigicha meetira 5,000 dorgomee daqiiqaa 14 sekondii 21 fi maayikiroo sekondii 89 xumuruudhaan injifattee reekordii haaraas galmeessifte. Rekordiin fiigichaa kana waggaa 20 dura atleet Xurunesh Dibaabaa daqiiqaa 14 sekondii 30 fi maayikiroo sekondii 88 galmaa'ee ture. Amma atleetiksiin addunyaa daqiiqaa 14 sekondii 21 fi maayikiroo sekondii 89 Madiinaan fageenyichaan galmeessifte reekordii addunyaa haaraa jechuudhaan raggaasee jira. Garaagarummaa qabxii sadii wal caalanii Laaligaa Ispeen dursaa kan jiran Baarseloonaa fi Real Madrid morkii El Clasico bor Santiago Bernabootti waliin falmatu. Leenjisaan Baarseloonaa Felix seenaa leenjistoonni kilabichaa 5 darban hojjechuu hin dandeenye raawwachuudhaaf gara Madrid imalu jedhame Habtaamu Taammiruu. Taphoota morkii Laaligaa Speenitti simboo horanii fi mi'eessituu ta'an keessaa tokkodha. El Clasicoon warri kutaa biyyaa Kaataalooniyaa magaalaa guddoo ishee Baarseloonaa kan buufate kilaba isaanii kana da'eeffachuun walabummaa isaanii ittiin labsatu. Kanneen tokkummaa Speen leellisanuu fi sirna abbaa irree Jeneraal Frankootiin fayyadaman ammoo onneen isaanii Real Madridiif dhikkisa. Tapha biyyoota danuu keessatti ilaalamu, daawwatamuu fi dubbatamuufidha El Clasicoon. Torbee 11ffaa liigichaatiin kilaboonni lamaan halkan boruu sa'aatii 4tti dirree Real Madrid Santiago Bernabootti taphatu. Gareen lamaan jalqabbii ba'eessa bara dorgommichaa itti eegalanii fi sadarkaa 1ffaaf 2ffaarra taa'anii walitti dhufuun taphattoonni buleeyyiif dargaggoota kilaboota kanneenii ga'umsa gaarii mul'isaa jiranu sababeeffachuun El Clasicoon kun erga Lionel Messiif Cristiano Ronaldooti asitti yeroo jalqabaatiif xiyyeeffannaa guddaa jaallattoota kubbaa miilaa biratti argatee eegamaa jira. Taphoota El Clasico hundaa 4 as dhiyoo kilaboonni lamaan waliin taphatan Real Madrid injifachuun olaantummaa qaba. Madrid tapha kana yoo mo'ate waggoota 59 asitti si'a 5ffaaf walitti aansee El Clasico Baarseloonaa itti mo'e ta'ee galmaa'a. Sadarkaa gabatee liigichaatiin qabxii 27 kan kuufate Baarseloonaan caalmaa qabxii 3 Real Madrid irraa qabu gara 6tti bal'ifachuuf Santiago Bernaboo deema. Kana milkeeffachuuf ammoo muuxannoo gaarii kan gabbifate Robert Lewandowski fi ola deemaan ganna 17 Laamin Yaamaal dabalate roobii darbe Champions Leaguein Bayern Munich irratti goolii 3 galchee haatriikii kan hojjete Rafinhaatti warri Blugrana abdatu. Warri Los Blancos ammoo akkuma Rafinha aduu kibxataa Borussia Dortmund irratti goolii 3 lakkoofsise haatriikii kan hojjete Vinicius Junior. El Clasico saa jalqabaa kan taphatu Kylian Mbappe bara darbe dhaqaa galaan Baarseloonaa irratti goolii 3 kan galche Jude Bellingham taphattoota addatti xiyyeeffatamanu keessaa argamu. Rakkoo faayinaansii isa mudateen taphattoota hedduu kan hin mallatteessifannee fi tasgabbii malee bara dorgommichaa kan eegale Baarseloonaan garee guutuun taanee fi taphattoota muuxannoon isaan hanqatuun bara dorgommichaa jalqabus haala eegameen addatti Hansi Flick garicha qindeessuun daandii qabsiisaniiru. Morkiin kilaboota kana lamaaniin ni jalqaba waggoota 122 dura caamsaa bara 1902 taphatame. Ergasii taphoota hundaa 252 waliin morkataniiru. Real Madrid si'a 105 Baarseloonaan ammoo si'a 100 wal mo'atanii 52 qixa bahan jedha ragaan oobta. Real Madrid bara dorgommii kana taphoota Laaligaatiin hin mo'atamne 7 injifatee 3 qixa baheera. Malli taphaa garichaa fi taphattoota jajjaboo qabu ennaa laalamu garuu haga eegame kan uggumsiisuu miti jedhamuun qeeqama. Qindoomina garee cimaatiin otoo hin taane taphattoota akka Kylian Mbappe fi Vinicius Junior ga'umsa dhuunfaa isaaniitiin qabxii taphaa jijjiiruuf dandeettii qabantu garicha akka hin mo'atamne deegga'ee qabee kan jedhan deeggartoonni kilabichaa. Kilaboota akka Mallorca fi Las Palmas faa waliin qixa bahuu isaa akka agarsiistutti dhiyeessu.
kunis ta'ee garuu Real Madrid baatii 13 darbaniin taphoota La Liga 42 hin mo'atamin garee jirudha. Hansi Flick Barcelona dursaa taphoota jalqabaa 10 darban kan tilmaamame olitti kilabicha qajeelchuu isaaniitiin leellifamu. Taphoota 9 injifatanii Osasunaadhaan qofa mo'ataman sanuu kan ta'e tibba tapha Champions League qabanuuf taphattoota murteessoo jalqabarraa otoo hin fayyadamin waan hafaniif jedhamuun bu'aa qabeessummaa isaaniitu jajama. Gareen Barcelona kun kan baroota as dhiyoo caalaa dheebuu injifachuuf fedhii taphaa guddaa garee horatedha jedha ESPN'if kan barreessu Marsden. Garichi taphoota La Liga 10 darbaniin goolii 33 morkattoota isaarratti lakkoofsiseera. Kan Real Madrid lakkoofsiserraa galchii 12 caala. Silaa ganna darbe kan mallatteessifateen Dani Olmo taphoota hundarratti utuu qooda fudhate kanarra waan fooyyee mul'isuu mala jechuun El Clasico kanarratti morkataa jabaa ta'e akka dhiyaatu tilmaamama. Tapha kanaan yaaddoo Barcelona kan ta'u mala taphaa Hansi Flick fayyadamanudha. Gara dirree garee faallaatti baay'ee siqee kan taphatu Barcelonaan tapha deebiitiin saffisa Kylian Mbappe Vinicius Junioriin akka qoramu ni eegama. Leenjisaan Barcelona Hansi Flick tapha El Clasico isaanii jalqabaa kana yoo mo'atan riikardii haaraa galmeessisu. Gerard Tata Martino hojii leenjisummaa isaanii jalqabaa Barcelonaatiin 2-1 Madrid mo'atanii asitti leenjistoonni 5 geeddaraman Barcelona qabatanii hin milkoofne. Hansi Flick loltoota isaanii kubbaa miilaa Robert Lewandowski, Rafinha fi Lamine Yamalin durfamu qabatanii Santiago Bernabeutti qophaa'anii kan isaan eegu Don Carleton kan hogganamu garee Vinicius Junior, Kylian Mbappe fi Jude Bellingham hiriirsisu waliin sa'aatii 4tti wal beellamaniiru. Taphoota torbee 11ffaa liigichaa kanaan har'a Espanyol Sevilla waliin, boru Valladolid Villarreal, Rayo Vallecano Alaves, Las Palmas Girona, dilbata Real Betis Atletico Madrid waliin taphatu. Premier League England torbee kanaan dilbata Arsenal Liverpool mo'amnaan murkii waancaa keessaa ba'a jedhe taphataan duraanii Arsenal Paul Merson. Premier League England torbee 9ffaa kanaan boru Manchester City Southampton, dilbata Chelsea Newcastle United, Manchester United ammoo West Ham United waliin taphatu. Abbabaa Lamayyoo. This is excellent and Arsenal are in here. Great opportunity. Alisson says Saka scores for Arsenal. Bukayo Saka on the rebound and the Gunners have the lead. Premier League England torbee 9ffaan dilbata dhufu Super Sunday taphni Arsenal fi dursaa liigichaa Liverpool walitti fiduu tapha cimaa torbee kanaati. Taphichaan Arsenal garaagarummaa dursaa liigichaa waliin qabu qabxii 4 gara 1tti dhiphisuuf, Liverpool ammoo taphicha injifatee dursummaa liigichaa daran cimsachuuf waliin morkatu. Taphataan duraanii Arsenal fi xiinxalaan Sky Sport ammaa Paul Merson tapha dilbata Arsenal diree fi deeggartoota isaa fuulduratti Liverpoolin yoo mo'ame murkii waancaa keessaa bahaa jechuun dubbate. Sababni ammoo jedha Merson, Arsenal kan mo'amu taanaan manuman Liverpoolin qabxii 7 caalamaa dabalataan Champions League Manchester Cityn tasuma Etihaditti mo'amu. Kanaafis jalqabbii liigichaan Cityidhaan qabxii 6 waan caalamuuf carraan Arsenal murkii waancaa keessa turuusaa dhiphaadha jedhe. Saka. Plenty on that. Beautiful ball. Fabulous finish. Arsenal up and running. Arsenal tapha dilbata Liverpool mo'amee xumura barichaarratti waancaa Premier League England bara kana shaampiyoonii yoo ta'e taatee ajaa'ibaa ta'anis yaada taphataa duraanii Arsenal Paul Merson. Dhugaadha Arsenal dilbata dhufu diree fi deeggartoota isaa fuulduratti taphataa namoonni hedduu taphoota liigichaa 29 hafa jechuu danda'u. Garuu Manchester Cityn gamanumaan qabxii 6 Arsenal caalaan marsaa xumuraarrattis waggoota darban taphoota liigichaa walitti aansee injifachuunsaa Arsenal bara kanas shaampiyoonii England akka hin taaneef danqaati ta'uu malaan yaadu Mersani. Kanaafis waggoota 5 fi 6 darban Arsenal Premier League Englandin garaagarummaa Manchester City waliin qabu dhiphisuuf yeroo rakkatu argineera jedhe. Off he goes, Leandro Trossard at speed. Oh, it's in! And that seals it for Arsenal. They lead 3-1 and it's Trossard's goal. Arsenal waggoota 2 darban Manchester City waliin waancaaaf yeroo morkachaa ture liigichaan Liverpoolin osoo hin mo'amin bara dorgommichaa xumure. Kana keessaa taphoota 2 injifachuun 2 qixa bahe. Merson tapha dilbataa ilaalchisuun yaada kenneen yeroon sirrii Liverpool Arsenal injifachuu danda'u dilbata jedhe. Arsenal sababa miidhamaan tajaajila taphattoota murteessoo argachaa hin jiru kan jedhe Paul Merson, darbeessa adabbiin itti sarratti William Salibaan fayyadamu kun ammoo Liverpool taphicha akka injifatuuf sababa ta'uu mala jedhe. Arsenal miidhamaan tajaajila Martin Odegaard erga argate
bubbuleera. Bukaayoo Saakaanis taphoota darbaniin Arsenaalin tajaajille. Tapha dilbataaf taphachuu fi dhiisuun isaa ammas hin beekamne. Itti dabaluun Marsan Wiiliyaam Saalibaan sarratti qindoominni Gabriel Maagaalesh waliin uume ajaa'iba ture. Kibxata darbe ammoo Riikaardoo Kaalafiyooriinis sababa miidhamaan tapha xumuruun dandeenye. Timbaris miidhamaan Arsenaaliif taphachaa jiru kanaafis sarratti Arsenaal rakkoof saaxilamuu danda'a jedhe. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan qixxata darbee tapha Shaakatar booda yaada kenneen dilbata dhufu garee Arsenaal isa cimaa taphoota injifachuuf murkii olaanaa godhanii argitu jechuun dubbatee ture. Arsenaal sababa dabbii fi miidhama taphattootaan rakkachaa jiru moo Liverpool Arne Slootiin durfamaa tapha liigichaa hanga yoonaa taphate keessaa tokko qofa mo'amuun jalqabbii ajaa'ibaan bara dorgommichaa eegalee turraanaa kan jedhu dilbata dhufu deebii argata. Premier League England kanaan boru Aston Villaan Bournemouth Manchester Cityin Southampton waliin yoo taphatan dilbata Chelsea Newcastle United Crystal Palace Tottenham West Ham United Manchester United waliin taphatu. Here's Jackson and he's been sprung well and he's finished beautifully too. What a goal. And he's turning his 50th Chelsea appearance into a party.